Give it to me, my stuff. This is for Lucy. I went to Dragon Mart. I saw one Ethiopian guy. I told him, what is this? He said, I thought it's a coffee. Then he said, no, they are eating it. What is it? Polo. Polo? Polo. I told him, polo. If I show it to Ethiopian, she understands? He said, yes. I said, okay, give me one. Amazing. And I said, okay, where is your coffee? This one. And he gave me this Ethiopian coffee. He said, if you drink this coffee, you don't sleep anymore. Yeah, it will. Oh, finish. Me and Lucy say, we'll make video for you. And Siti, I send video. From This Ethiopia. chicken, yeah. So, Sakana. I talked to him. You say shower in the name. Indinish, mom. Indinish. Next time I'll get you this. It's difficult, man. Good. Indinish. Indinish. Is my name Dinkanish. Indinish. Indinish. Yeah. Mom, Okay. thank you so much. You guys look. የተቆላ የኢትዮጵያ ቡና Oh my God. It's special. I Very will strong. make for you. This is like from the garden. After you know? iftar, Yeah, sure. inshallah. አያችሁ ታ የተቆላ የኢትዮጵያ ቡና መጣችልኝ። Then I'll stay awake. I'll read Quran. Bye bye. Start to read Quran. No? Still she's lying, huh? I don't. Mom, thank you so much. Thank you, mommy. እና ከዚህ ሰውዬ ጋር እየሄዳችሁ ግዙለት። ከየት እንደገዛች ግን አላውቅም። ግን አስበን መግዛቱ አይገርምም? ቀና አለኝ፣ ቡና አለኝ። ይታያችሁ አሁን እንቅልፍ የለም። እኔን ማውራት የምትፈልጉ ሰዎች በሙሉ ደውሉልኝ። ቡና እየጠጡ አውራቸዋለሁ ማለት ነው። የመርግልችን ሴት አመስግኑልኝ። waaqayyo madaamii akkanaa isiniif haa kennu. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Madaamiin ishee buna akkasuma immoo akaayii biyyaa fi buna biyya keenya bitteef jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota koo ana nagaa kootii galata waaqayyo. Isinis baga nagaa taatan baga naa jiraattan isiniin jecha egaa hordoftoota koo warroonni chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatanii sabiskiraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtan immoo hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa akkuma viidiyoo duraa argitan irratti jechuun bakka dhugaa rabbii hedduu takka nama gammachiisa kuni maaliif namni edaa namni hundi tokko miti kan jedhullee anis keessa kootti baay'een gammade jechuudha. Amma akkuma argaa jirtanii obboleetti keenya kanaa fi kan ishiin bira hojjettu እና ማልሴተኒ ማዳምን እሺ ቡናፊ akkasuma immoo akaayii biyya keenyaan beektanii akkuma argaartanii akaayii fi buna bitteef jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi maaliif namni tokko akkuma argaa jirtaniin viidiyoo wajjin hojjettee viidiyoolee wajjin hojjetu jechuudha. Dhugaa dubbachuu baay'ee tokko dasna jechuudha. Maaliif nama gaarii fi badaatu jira. Kanaaf namoota yeroo tokko madaamonni keenya akkasii madaamonni hundaa muti ka aramna akkasii aramna akkas jenna. Hundaa muti hundi gaarii muti hundi badduu muti. Nu keechallee badaatu jira. Akkuma isaan keessa badaan jiru ijoollee keenya keessallee nama biyya keenya keessallee badaan jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf ollaanuu badaan hin jira barjool. Ollaamti keenya iyyuu kan waliin dubbisne meeqatu jira wallaa ta'e kan obboleewwan ta'ee wallolan meeqatu jira. Ilmi namaa garagara hundi isaatu nama tokko gaafaati cubbuu irratti gootu gaarii miti. Cubbuu sun sittas garagara jechuudha. Fakkeenya nama hundumaan araba hundaan badduudha yoo jennu nama kun akkanaa keessa jira jechuudha. Nama gaarii keessa jira. Kan hojjettoota jaalatantu keessa jira. Hojjettuu mana isaanii kan akkuma daa'ima isaaniitti ilaalan hedduutu jira. Argee jiraani maaliif waan ofii kootii argasi akkasuma immoo waan ani miidiyaa irratti argaa jiru. Nama gaariidha. Namni immoo bakka balleessitetti seerri kamiyyuu namni kamiyyuu sin dhiisu jechuudha. Haati fi abbaan ofii tokkuma nama dhiisan gaafaatti waa balleessite jechuudha. Kanaaf jennaan dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka natti tole jechuudha. Jarri kuni
akkasuma madaamii isheeti jechuudha waan bitteef jetti ani micayyoon bakka ishiin bittee hin beeku garuu kan Itoophiyaati naa bittee jette dhuguma agarsiistee jirti buna Itoophiyaati laalte suuqii deemtee akkuma agartee bittee fakaayii Itoophiyaati jette jennaan bittee fakaayillee jechuudha hedduu takka gammaddee micayyoon jechuudha hedduu nama gammachiisa dhugaa waaqayyo jechuudha akkuma kana immoo dhugaa dubbachuuf anillee Madamiinkoo dhugaa dubbachuudhaaf wanta as waan barbaadde natti warna Itoophiyaa keessa jiru wa'aziraati natti siifin xalaba siifin fida alaa naan jetti dhugaa rabbi jechuudha amma jabanaa siifin bita naan jetti jabanaa jechuudha kan biraa immoo eenyu maqaan isaa buna fakkeenya bunni mana kana keessa hin jira bunni akkuma bunuma keenya san jechuudha hin akaawwamne malee hin jira Anna akaawwadhu jedhaniin meeshaa ittiin akaawwamu naa bitanii jiran jechuudha dhugaa dubbachuuf jechuudha akka ofiitu man daffattuudhaan jedhan immoo kanatti daffadhu jabanaatti malee hin daffadhu jedha maaliif akkuma beektan kaa biyya keenyatti buna jabanaatutu mi'aa malee bunni moqorqoraatti kun mi'aawu si jammar moqorqoraan biyya alaa kun immoo baay'ee gaarii biti mi'aawu dhugaa dubbachuuf jechuudha namni isinitti mi'aa hin beeku ana garuu natti mi'aawu innaa kanaaf waan barbaade siifa fidanaan jetti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha anumatu onnoodha malee kana dhiisi jechuudha xaafinni biyya kana keessa hin jira gaafa tokko intarneetan argee achumaan itti agarsiisee jennaani siifin bitee fidaa naan jetti jechuudha siifin bitee fidaa naan jetti xaafii biyya keenya jechuun dom sukkaara hin qabonnaan maaloo nutti mirgasu bitannee nullee hojjetan na gaafate bira galte natti naan jette dhugaa dubbachuuf jechuudha maali waan nuti fagaatee jidda jira wantichi suni yoo kan naa fidan ta'e nan dubbisee fichisiisa naan jettee jirte jechuudha lakkoofsa isaanii qabatteerti lakkoofsa isaanii viidiyoo tokko irratti argee buuse jechuudha na kanaaf gaarii fi badaatu jira kanaaf nama hundaan gaarii jennu nama hundaan badaan jennu madaamii hundaan gaariin jennu madaamii hundaan badaan jennu kanaaf namni madaamii gaariin illee jirti baddoon isin jirti isin jechuu barbaada kanaaf immoo waaqayyoon nama akkanaa isinitti qaqqabu isin jedha hordoftoota kiyya akkasuma ijoollee akka kootii mana madaamii jirtan waaqayyo waan akkasii isinitti qaqqabu akkasuma dhugaa dubbachuudhaaf kan kootii yarraayyuu kan kootii irraayyuu dhugaa dubbachuuf nama akka isheen gaarii taate argaa jira jechuudha maaliif Madami sadi bira taa'ee jira waan ta'eef sadeen keessaa kam akka gaarii ta'ani kam akka namaaf yaadan kam akka maawwaa namaaf godhani hedduu takkan argee jechuudha kanaaf jennaan innaa kanaafuu immoo nama hundaan gaarii jechuu hin dandeenyu nama hundaan badaan jechuu hin jennu kun kan sarratanyaa gubaa jiran immoo meeqatu jira jechuudha biyya kana keessatti immoo kan immoo akkasuma hoo kan sarratanyaadhaan nahan meeqatu jira jechuudha dhugaa dubbachuuf ana garuu yoon ani amma dhugaa dubbachuuf ijoollee namni nama namanu gaafa nani mana kana qulqulleessu yoo nani isheen ani nyaata hojjedhu irra caala nyaata hojjete nyaata jechuudha yoo nani nyaata hojjedhu isheen mana qulqulleessiti yoo isin jedhu isin sobdaa namaan jedhu dhugaa waaqayyo waan akkanaa madaabii akkanaa rabbi isinitti qabu dhugaa rabbii dubbachuuf ijoollee rabbi ani dhugaa rabbii nama saggana sirriitti na gargaarti keessattuu madaamiin tiyya jechuudha dhugaa dubbachuuf amma ani yoo nama hojjedhu kana hiqaa kana akkatti shubishiitii itti guurti hunda isaa jechuudha gisee amma fotooraa kana jechuudha dhugaa dubbachuuf hin sobdaa namaan jedhu yaa kan ofii ta'uu danda'a garuu micayyoon takka akkasitti hojinaasa'aa jechuudha godinyaati yoo hojinaasa'aa odoo hojjennu dhugaa dubbachuuf inte akkamitti madaamin ta'e si gargaarti tiyya beeyas garagalteetu waan an godhun laaltu ta'e akkamitti guurteettee indoom dool dubbisanii jechuudha maaliif akkamitti maali sarraatanyaa akkamitti hin gargaarre jetteen jechuudha na akkasii siniin jedha obboloota koo akkasii warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'a galatooma ulfaadha waaqayyo madaamii kanaa isinitti haa qabu siniin jedha hordoftoota koo yaadaa fi qeeqaa qabaattan koomentii irratti barreessuun nagatinaa siniin jaaladha siniin kabaja baay'ee haga viidiyoo biraa walitti deemnutti